السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك كينيا كبجمو هرجع نما أداتك إسنين اللي نبيتني تورا فيسبوك في سوشيال ميديا كان نما يروح دفت إبا جيسو دندان شيخ روبيت هرّا كان دورا شيخ روبي أم هن إفنف ملء جبروا أرسي ده أبي جر أرسي هم بون نجاني ترى نجاني تراني نولة جبرا كأن كان هم جتمان تين نوبل توفي تولشاني نوبل شنسانو ما فرق كن جراني ترى إيان نون كنا ملايسان اللي نولا لاني أما شاشة جران بعنا كان نفتن بعنا كان نويدا شيخ روبي سنين جراني سوشيال ميديا كانت تواهن دورات نام نمو سنجالات ما سنجالات نام بوتشاكيتين سجالة أنا. أوكي. بيفكي صوتين. بيفعله كم سينارجي تانكنا. غرّاچ ما سينارجي تانكنا. جتشاكيتي في بوتشاكيتي في دلعاكيتي تو. نما أك سجالة شيء سوغنا. بريد أنا. جتشة إبا جيسي أما نموت كات هم بيكن متكتوري. كيو جتشون أما كات. نعم لوجا. كيو جتشون كنا مو نمني أما أسد ديبسة ستايلي كنا شيكارو بتي حاسا كانوا في تنجاني. وانتي كوني كيو جتشون كوني كيسا مايني. كيو جتشون أما كات. كيو جتشون أما كات جتشون أكو ما سوا أوبيني رتي بوده. حاسوا مدنّو كياتي. مدنّو كيرتي وانجنام. جتشي كيو جتشون أما كات روميو نمنيو إنكيني سمودة تيجده. كيو جدّي أكو مثلاً نيس مدنّو سنة مدته. أكو مثلاً أكو مبيتان فيديو أما دوبتي ديبساني دوبت دبرسان دورتي ديبسني حاسون إنتهو أسانو ملالة ثانمني وان إرتي جنّك أوا بريد أرا أكاس أما غرشة شر إبّا فلوفتن نعم لوجا كتابة في كيسمة كواجات عتاني لوفتني أبيه كتابة كنا كسوان تكتو كلالتني سبونسر اللي قوتني بتني جرتو كانوا مكيس تو هواس اللي قلبي كيس قلتني أمني سجنتها كساعتي كأني كان يسين إيجون باي قد دار شيء كارو بتجري جنان أما كيو جنّك هاي أني يسين إيجاني كنا في هواس اللي كيت يسين إيجي وان ده مية سرت يروديو تكواجد تاني تورتن غافا cida keessanillee gaafuutanillee waan gara garaa jechamoota dhiibbaa geessitu akka dubbattanii nullee osoo karaa kana deemuuf jennu daandiin waan cufaa jettaniif manni barnoota magaalaa hundi waan cufaa jettaniif nutti cufatee oolle manni nu goota akkasii mee kitaaba kana gammachuu maal isin dhagahame ummata shaashee kana wal argu dhugamaana ummata shaashamannee magaalaa shaashamannee dhugama dubbatuudhaaf duraan gurraa qaba waan amma haasa'uu miti waan amma tiin haasa'u siiftee amma dubbadhuu miti dhugaa dubbadhee dhugarra jira dhugarra barbaada ummanni shaashamannee keessattuu warri zeeroo aandii yookaan duwwaa tokkodha ummata sabboonaadha ummata sabboona ummata onnee kiyya keessaa dubbatuudha osoo hin xumuriin gaaf tokko roobetti anaafis wal agarree ture daawwannaa jamaa nasiin risaalaa faana waan tokko tokko nu affeeranii gamas deemne masiidaan zaati gaaf wal agarree tokko eessaati jennee wal haasofne warra shaashamannee dhufe eeyyan warra zeeroo aandii yoo taatan akkuma kiyya goota anatti baatanii naan jettan gaas kaskin walaal baqa jechaan ani nama waan inni hin qabneen isan faarsu waan inni hin qabneen isan faarsu hin dubbadhu maaliif jennaan namaaf jedheen dubbadhu rabbiif dubbadhu dhugama gootummaa qabdan maaliifuu ana keessa wanni sun jirti. Gootummaan sun ana keessa jirti. Ana keessa bichaa miti abbaa kiyya keessa jirti. Abbaa kiyya sabboonaadha. Karaa abbaa kiyyaa kanaanis ammoo bu'uudha qaba waan jedhu saba Oromoo kanaaf maal gumaache waan jedhutu na dhagayama. Abbaan kiyya hedduu goota silaa siidaan osoo dhaabamuu fi shari'a keessatti dhaabamu malee nama siidaan dhaabamuufi. Laakiin ammoo seenaa abbaa kiyyaan balleessu waan jedhu anis ammoo tiniin rabbiin fuudhee ummata Oromoo kana wal na barsiise alhamdulillah jechuudha barbaada maaliif rabbiin jecha takkaan ummata Oromoo kanaan wal na barsiise seenaa abbaa kiyyaa san balleessuu hin barbaadin kanaaf inshallah kitaaba kanarratti sababa taanee magaalaa Shaashamannee keessatti argamne eebbi kitaabaa maqaan isaa addunyaa tanarraa qooda dhabuun fafaa jedha hedduu ammoo kalaamni rabbis jechi rabbis walaa tansa nasiibaka min ad-dunya hedduu waan nama gammachiisuudha boleessi keenya barumsa lama qaba shari'aatiif akkaadaamii dhallee ijoollee akkanaa tana ijoolleen fakkeenya namaa taatu ijoolleen itti hidhatan ijoolleen ammoo barumsa kaanis qabduni jirti kanas qabduni jirti garuu barumsa lamaan kana wal bira deema obboleessi keenya kanaaf dhugama jechi isaallee dhugama garuu nama meeqatu qooda qaba jiru duniyaa tana keessa nama meeqatu ammootini waan dhalatee fi kan beene nama hedduutu jira nama hedduutu ka isan beene nama akkasii isan beeytanii jedhanii iyyaadhaan irra gaanii kabaran dabbuura dhugusanii jedhan kanaaf akkama akkasii ta'uu hin qabnu nama addunyaa tanarratti eega dhufe qooda wahii fudhatu ta'uudha qabna nama akkanumaan uffatarraa shamizirraa du'u ta'uu hin qabnu biyyaaf waa gumaachuu qabna
akkuma amaaranyaa kutaa shanaffaa keessatti baradhee jira maal jedha amaaranyaan suni እኔ አገሬ ለኔ ምን ሰራሽ ሳይሆን እኔ ለአገሬ ምን ሰራ ብለ ማሰብ አለብህ እጃ ከናፍ አቲ ቢያ በየዱ ቀብዳ ገንደ ኬሰቲ ደለቴ ቡአ ቡሱ ቀብዳ አዱኛ ዳ ቡአ ቡሱ ቀብዳ ነም አከኑማን ኮቲ ፊ ሱሬ ዳዱ ተው ሂን ቀብዱ ጀቹ በርባዳ ኦቦሌሰ ኬና ሐራሞ ኪታባ ኢሳ ከነ ገረመራ አዱኛ ኬሳ ኪታባ ከነ ቢቱን ገቲ ጉዳዳ ማሊፍ kitaaba kana bituu jechaan dhaloota lafaa dhufu ka kitaaba barreessaa jiruuf gaachana ta'u obboleessa keenya kana ka kitaaba har'a baaseef kitaaba biraa akka inni nuu baasu gaachana ta'uudha kanaaf ammoo waan ofirratti qabadhe reefu waytuma san ofirraa kuma kudhanii galche maaliifuu jecha dubbatan tokko dalagaadhaan argamsiisu jecha dubbattee yoo dalagaa hin argamsiisin rabbi biraallee hin jaalatamtu nama biraallee hin jaalatamtu kanaaf obboleessa keenya kana bira dhaabadhaa dargaggeessaa nama lafaa ol dhufaa jiru kitaaba kana baasuun aarsaa guddaa kafala hirriba itti dhabee bu'aa bahii hedduu qaba hirriba itti dhabee itti beela'ee itti dheebotee akkanumaa nama yaanni ka isaa tahee waggaa 4 waggaa 5 itti dhimmameeti asiin gahee eebba jettanii qofa osoo hin ta'in akkamitti inni asiin gahe jechuu kana hubatuun barbaachisaadha akkasuma ammoo namoota lafaa ol dhufaa jiranii fakkeenya nuu ta'ee rabbiin isaa guddisi jechuu barbaada anas ammoo ka achi lafa magaalaa roobee irraa ay dhufe wanni na fidee gabbina sammuu isaati namni akkanaa nu keessa jiraachuun na gammachiisa saba Oromoo ta'ee keessattuu Oromoo Islaamaa ta'ee waa hedduuf nu jibbanii Oromoo ta'uuf nu jibbanii Oromoo Islaamaa ta'uuf nu jibbanii kanaaf ammoo ati saba keetiif waa gumaachuudha qabda isiniin jechuudha barbaada salaamu alaykum bareeda osoo hin xumurin dura amma gaa nuti amma akka ummata kaan illee isinin goon naam isinin jaalanne isinillee jaala kenna waan dhuftaniif gabbara malee intalaan isin galchuu feenam kun jecha keessan gabbara malee intalaan nu galchuun kun jecha keessan faallessuudha ta'a maaliifu ani dargaggoon kun akka fuudhu barbaada jaalateetii namni firaash addaa irra karafu maaliifu namni kun martuu osoo harkaa waa qabaatee duniyaa qabaatee fuudhuudha barbaada horuudha barbaada ilma argachuudha barbaada bultii ijaarachuudha barbaada wanni an jalqabarraa iyyeef fuuti gadaa buutu gabbarti gadaa buutu maalii birdilibsiin kun jedhee iyyeef ufiifii miti har'as iyyaa jira fuudhe maaltu nagahee jedhee mana deebi'uu hin danda'a garuu dargaggoon kun fuudhaan jiru wanni fuudhe isa dhooge ikonomiidha ikonomii kana har'a birdilibsii kana 16 17 bitee hintalaa uffata bitee yoo jedhe waan qabu qullatti deebi'ee mana keessatti hintalaa fi inni waluma laalti wanni nyaatoo mana jiraate kanaaf akka shari'aatti wanni kun nurraa dhaabatuu qaballee osoo hin ta'in jiddu magaleessatti maanguddoon biyyaa ulamaa'iin biyyaa sirna wayii tumatanii sirna fuudhaaf heerumaa kana ebalu kanarra akka nutti hin dabrine birdilibsiinillee kanarra akka nutti hin dabrine uffanni intalaallee kanarra akka nutti hin dabrine namni uffata kanaa ol bite du'a ittiin dhaynu cidha ittiin dhaynu osoo jedhee ummanni kun martuu ni fuudha kanaaf ani har'a sagalee ta'uu barbaada har'a sagalee ta'a ammootinis hanga gaafa ammoo jiruu duniyaa tanarra jirudus gaafa munguddoomee soo rabbi umriin dheeres sagalee shabaabaa ta'uudha barbaada fuudhaaf heeruma irratti jechuudha shari'aan illee waan jettu bakka kanatti namni aadaadhaan bulaa عادات العادة تحكم القاعدة الكبرى تشتمل على أصول الدين 5 وفي 6 اللي جتشو النجر قاعدان قرقدون أصول ديني إرتك اتفتو شنطة كاجا على سنكيسا إنما الأعمال بالنية لا ضرر ولا ضرار العادة محكمة جاءت عادات أنبلو دندا نم عادات أنبلو دندا إني دندا عادة أولاغا صديقوتت إطلاقا قد انديسان عادة أولاغا صديقوتت أولاً آدان تون سابقا فلاهي كاكاباتشو آدا درانيتي ولتي داتا كاباتشو هر أمنام نكوراني دي دما آداد أجد إيه هر لفاكاسون كابو آدا دراني إرد أفن تاوق أب آدا حواسا قدو تاوق أب آدان سون حواسا قدو تاوق أب آدان تون آدا شريعة فالسيتو تاوق أب هنكبدو آدا شريعة فالسيتو تانا شريعة تقول مالي آدا سنت تنبول أولاغا سدي كانان ديم هر شريعة تنمال جتي ولي لافي ساجتشون انجرو إيه نجرا aadaadhaan buluu eega dandeenye aadaan yoo ammootiin namni fuudhu kuni dargaggeessa lafaa ol dhufaa dalagataa jiru kana waan inni hin dandeenye irra kaahuun shari'aa keessa hin jiru rabbiinuu ibaadaa keessattuu nagabbara waan daddeettaniin jedha har'an tana namni kenna ammoo ka fuudhu ka heerumus wanni ammootiin ka fuudhus fuudha dhabees ta heerumus mana bahuu dhabdeef hamilee dargaggeessa kennaa namni gadi cabseeti hamilee dargaggeessa keenyatti godhuun barbaachisa fuudha kana walii laaffisuun barbaachisa shari'aan illee walii laaffisaa jetti
kanaaf aadaadhaan yoon bulla jette aadaa shari'aan faallessine shari'aa walii laaffisaa jetti walii haa laaffisnu jechuudha barbaada har'as sagalee ta'a boris sagalee ta'a waan kana ulfaadhaa itti nuuf fufaa karaa nagahaa nu galaa gabbarama illee mucattii manattuu isiniif hinnaa jenna akkasiini ulfaadhaa kabajamaa